takanaawwane Itoophiyaa hizbi jee namichi waan haaraa har'a waan haaraa ajaa'ibaa qabannee dhufnee jirra. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha. Har'a nama yeroo dheeraaf muuziqaa afaan Oromoo irraa ture aartii keessatti osoo jiru akka nama hin jirree ta'eefi nama aartii Oromoo kana matarratti fuudhee sochoosaa jiru kan isin onnee guutuu keessaa qabdan kan isin jaallatan kan isin muuziqaa isaa akka hiriyaan keessan ittiin gammadduuf hiriyaa teessan ittiin ergaa turtan har'a isan qabadhee isin dhufe Shukurii Jamaalii fi Iskuu Adam Haarun ilma qabsaayaa Oromoo Adam Haarun Iskuu Adam Haarun muuziqaa waliin baasuu deeman waan haaraa kana caale maaltu jira takanaawwane namichi jiru sun kanuma taate ta'e inni jiru sun hoone tanuma beekadha biraati miti Shukuriin barana hin dandamne bakka hin dandamne jechuudha amma tokko keessatti muuziqaa meeqa gadi dhiisuuf deema so daawwattootaaf kabajamtoota keenya nagaan koottaa jaan dhugaa rabbi Iskuun akkuma beekamu yeroo dheeraaf muuziqaa afaan Oromoo irraa turee jira. I think waggaa baay'ee lakkoofsiseeti waan hundaaf waggaa baay'ee lakkoofsisee jira. Sagantaa kana irratti wanti haaraan an isiniin jee kun maali yoo jettan wanni haaraan daawwattootaaf kabajamtoota Bulloo Entertainmentii ilma Oromootiin banamee hayyootaa fi akkasumallee aartistoota qaqqaalii aartistoota buleeyyii Oromoo hundumaayyuu jechuudha roga hundaan walitti qabee waan addaatiin gadi dhufaa jira amma muuziqaan kunillee sababni Shukurii Jamaalii fi Iskuun Adam Haarun wajjin dalaguu deemaniif Bulloo Entertainment kana beeksisuuf jechuudha. Bulloo Entertainment nama Oromootiin baname hojii bareedaa eegalee hojii hawaasni jaallatu akkasumallee aartistoota keenya tajaajiluuf gadi ba'ee jira jechuudha. Akkuma beekamu gaa ijoolleen Oromoo chaanaalota baay'ee hin qabanii akkasumallee entertainmentoota baay'ee hin qabanii muuziqaa mataa isaanii dalaganii warra Habashaatti kennaa turan jechuudha. Warri Habashaa Facebook isaanii ittiin guddifataa TikTok, Instagram, Telegram akkasumallee miidiyaa qaban hundumaayyuu muuziquma ijoollee keenyaatiin akkasumallee qabiyyama ijoolleen keenya itti kennitu diraamaa ta'an adda addaa ta'uu kanaan guddifataa jiran jechuudha. Namni keenya haanuuf laalamu namni baay'een haanuuf laalu jedheeti waan yeroo dheeraatti lafee birrii guddaa irratti gadi nagee miidiyaa jararra geessee maxxanfataa jira. Silaa osoo ilmi Oromoo haala saniin entertainment akka amma Bulloo Entertainmentiin bane kana silaa kan akkana studio bareedaa qabaatanii isaanillee warra Habashaa san bira dhaqan inumaa san caalaa yoo amma artistoonni keenya waan ashaaxiroomanillee ni fakkaatanii chaanaala mataa ofii hedduu banataa jiranii osoo akkasitti namni miliyoonni takka chaanaala namarratti nama laalurra chaanaala mataa isaaniirratti osoo namni 100 takka laale fi irra faayidaa qaba nuti nama yuutuubaroota ani mataan kiyya yuutuubara waa yuutuubiin ta'e nan beeka seera isaatis akkasumas nan beeka maal akka namaa kaffalu nan beeka so namni miliyoonni takka chaanaala namaa irratti laaluuf irra jechuudha 100 takka chaanaala mataa isaanii qabaatanii yoo achirratti ilaalanii baay'ee gaarii baay'ee murteessaadha jeetiin abdaddaa kanaafuu namoonni hedduun amma artistoonni keenya hedduun chaanaala mataa isaanii banataa jiran jechuudha amma gaa Bulloo Entertainment jedhee ilmi Oromoo kuni studio bareedaa banee jira. Chaanaala banuu fi baay'ee studio banuun takka miti hubadha akkasitti adda baafadha. Chaanaala banuu fi studio banuun tokko jettanii yaadina. Chaanaala banuu waan biraa studio banuu waan biraati jechuudha. So studioon iddoo wanti hundinuu kontektiin hundinuu itti dalagamu bakka artistoonni keenya hundumtuu muuziqaa ofii sambiloota adda addaa itti fayyadamanii waan hundaa'u itti walqixxeeffatanidha. Achi walqixxeeffatanii xumuranii yoo barbaadan channel ofirratti illee fe'atuu ni danda'an yoo barbaadan achilleen Bulloo Entertainment irratti illee gadi dhiifamuu ni danda'a jechuudha. So amma muuziqaan kun kan gadi dhiifamu jechuudha daawwattoota keenya Bulloo Entertainment irratti gadi dhiifama jechuudha. Bulloon Entertainment gaa dhiyeenya kana banamee waan bareedaa hojjechaa akka jiru ni beekama. Artistoonni qaqqaaliin achitti argamu. Namoonni gaa artistoota Oromoo qaqqaalii daawwachuuf akkasumallee barbaaduu feetan Bulloo Entertainment biratti akka barbaadan asmaaniin sinaffiruu
barbaada jechuudha. Ilmi qabsaa Oromoo gaa Iskoo Adam Haarunii fi akkasumallee ilmi keessan kan isin jaallattan kan namni hundinuu jaallattu artistii Qaxalee, artistii Sagalee Kiloolee namoonni hedduun jaallatu artistii Shukurii Jamaal waliin ta'anii jechuudha. Muuziqaa bareedaa qabatanii gadi dhufaa jiranii. Guyyaa muraasa keessatti maybe osoo naan beeksisa kana hojjedhee viidiyoon kiyya isin bira hin geenye muuziqaan isaanii isin bira ga'uu danda'a jechuudha. So yoo akka carraa ta'e egaa beeksisa kiyya dura muuziqaan isaanii isin bira ga'ellee chaansiidha. Ilaalaa fi akkasumallee subscribe godhaa. Bulloo Entertainment kan hambaa hin seenaa keessanii kan ilma keessaniiti, ilma Oromooti. Kanaafuu subscribe godhaa. YouTube irra galaati. Kunoo chaanaalli isaanii kana nama asirratti screen irratti isiniif kaa'e kana muuziqaa babbareedaa kan akka Iskuu Taamiraadhiyoon tana jaaja jedhee mata duree jaaja jedhu muuziqaa qabatee gadi dhufe achirratti gadi dhiisee ture jechuudha. Artistoota hedduu akka Leencoo Guddinaa, Yoosan Geetaahunii fi akkasumallee namoota hedduutu ergaa asirratti dabarsaa ture. Shukurii Jamaalii fi Iskuu kan amma muuziqaa baasuuf deemu kana dabalatee jechuudha. Namoota hedduun chaanaala kana beeksisaa turan jechuudha. Artistoonni qaqqaaliin walumaa galatti waan haaraan jiru kana jechuudha. Daawwattoota keenya Shukuriin gaa akkuma beekamu sirboota warraaqsaatii fi sirboota jaalalaa akkasumallee sirboota aadaa fi hawaasummaa sirba baay'ee hojjetee turuun isaanii yaadatama jechuudha. Inumaa kan baranaa kuni sirboota hedduu waggaa tokko keessatti Shukuriin Jamaal hojjetaa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Ilmi Oromoo gizee bakka gaarii ga'uu fi gizee waan gaarii qabatee mul'atu namatti tola jechuudha. Egaa isinillee akka isin gammachiisu abdiin qaba. Chaanaala keenya kanallee subscribe godhaa please. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya isinuma fayyada. Akkuma beekamu gaa namni chaanaala keenya kanarraa hin fayyadamin ni jira jedhee hin yaadu. Galatooma nama 100 fi subscribe 100 fi 30 geenye jirra waggaa tokkoo fi waa keessatti waggaa lama keessatti baay'ee galatooma dhugaa rabbi baay'ee isin galatoofachuu barbaada jechuudha. Yaa ugaane akka namatti keekii muree asgee isinin jedhellee isinin dadhabsiisu jeetuma itti dhiise. So ganaa deemna malee in jalqabne malee hin xumurre ganaa deemna. Chaanaala keenya irraa gaa namoonni waa hin baratin ni jira jee hin yaadu. Maybe gaa warri booda kana subscribe godhee eeganu gara oduu kana as deebine yoo ta'e malee jechuudha. Dhiyeenyatti immoo nullee waan haaraa qabannee gadi dhufna. Chaanaala barnoota, chaanaala isin gaafii irratti gaafattan, chaanaala isin rakkoo keessan irratti furatuu dandeessan bilbilaan wal qabatee chaanaala bareedaa tokko kan barnoota isiniif hin banaa isin mariisisee isiniif ta'ee yoo nuuf bane jettan marii keessan ilaalee harka caalu ilaalee chaanaala bareedaa isiniif banee barnoota akka ajaa'ibatti bifa ammayyaawaa ta'een isiniin barsiisa inshallah. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya kanaafuu gaa Bulloo Entertainment subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumallee artistoonni keenya lamaan Qaxaleen kun gizee gadi dhufanii viidiyoo isaanii like share gochuu hin dagatina. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya sagantaan keenya kanarraa asumallee goolabama sagantaa taanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.